Raji kabsoo kaayati akka gadaa warraa Gujii guuta umrii isaa guutuu kabsoo godhaate hojii nuuf jecha mataan ho'i akka aduu gammoojii leenca jaalalaa sabaatiin fudhaate gadaamoojii. Guuta diinaa Oromoo kabsuudhaan balleessi kalaman haka himne siinaa isaa barreesse akka argaa fijaa taageetii fi gurraa kabsoo keenyaaf ta'e kan diinaa qolennurraa. Boohicha keenya boo'ee kofla keenya godhate gammachuu keenya waliin gadda keenya soodate juwar arrasinuuf goota gadaa bulchuusi malee yoo fatannaa rabsaa fitannaa jibbaa malee hindooysuu seenaa isaa hin balleessinu ifaa isaa leenca saba keenyaa seenaa isaa ni yaadata. Marataa jameetanaan kan sabaaf yaadu guyyuu isa caalaa maraatoodhaa kuba kabaadaanuyyuu seenaan dhiigira burkee hin haqamtu hin haamtu gottummaan dhugaa daalaa sirna caabsee nu oolchaa. Boohicha keenya bu'ee kofla keenya godhate gammachuu keenya waliin gadda keenya soodate jaban arrasinuuf goota ilmi hayyuu si malee yoo fatannaa rabsaa fitannaa jibbaa malee hindooysuu seenaa isaa hin balleessinu ifaa isaa leenca saba keenyaa seenaa isaa ni yaadata.